Setriae, Setriae, Setria, 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 Setriae, Setriae, Setria, Setria, Setria. Boolee baheen deemaan jira. Osoo adeemeen fagaatiin namoota karaarra dhaabbatan isaan tokko waliin arga. Fuuldura kootti yoo nachi ilaalu walitti maramanii nama tokko moo nama lama ta'uu isaaniitu adda baasuuf ija annisa addaa na gaafataa jirti. Haalli isaan keessa jiran anaan raajuu qofaa osoo nafiin hibboo deebii dhabe natti ta'aa jirti. Namoota osoo lubbuun jiranii yeroof adda fagaatanii eegasii wal arganii osoo hin taane waan du'anii qabriirraa eegaa galanii wal argan fakkaatu. Fuula isaaniirraa gammachuun gaddaa wal makaa taate ni mul'atu. Waan walitti boo'us ni fakkaatu. Fuula keessa wal ilaalaa deebi'aniis walitti maramu. Ammas adda jedhanii xiqqoo ija keessa erga wal ilaalanii booda lanqas jedhanii walitti maramu. Isaan kun tokko dhalaa yoo ta'u inni kaan immoo dhiira. Ajaa'iba! Ani uumama kiyyaatiin waan haaraa tokko argeen osoo waansaa hin hubatiin adda hin baafatiin biran darbu. Waansaa adda baafachuuf jecha suutuma deemeen isaanitti hiiqe. Nagaa gaafadhu, hin gaafadhu, gaafadhu, hin gaafadhu jedhaa osooman sammuu kootiin wal mormuu. Inni dhiiraa sun maali yaa obboleessa koo maal taate? Eguma qaata silaalaan jira. Maali rakkoo jira moo? Jechuu yeroo na gaafatu afaan koo na hidhamee waan deebisu wallaalee mataa hooqqachaa miila kiyyaa otuman lafatti riguu. Dargaggeessi nam sadii takkaa wal ari'aa nutti dhufani. Nam lama ta'anii tokkoon waan reeban fakkaatu. Inni reebamaa yookiin immoo ari'atamaa jiru kuni intala gurbaa wajjin jirtu kanatti maramee afaan Amaaraatiin maaloo na oolchi jedhee watwaata. Anaa fi gurbaan intala wajjin turre immoo isaan lamaan mucicha reebuutti jiran irraa gara dhorkuutti seenne. Mucayyoon gurbaa wajjin walitti maramanii wal dhungatani suni akka tilmaama kootiin diyaaspooraa natti fakkaata. Boorsaan maallaqa qabatte morma isheetti gadi fannifamtee jirti. Mucayyootti maramee jennaan isheenis dhuguma waan reebamaa jiru isheetti fakkaatee mucicha ofitti qabdeetti. Inni kanuma keessa boorsaa ishee maqasiin irraa kutuun fuudhee baqachuutti seene. Idaanuu isaan kun mala baafatanii akka nama warreebuu fakkeessuun jara kana saamuuf dhufani. Egaa mucichi boorsaa ishee irraa kutee fiigeen jarri lamaan gurbaa duraan ari'aa nutti dhufanis gurbicha faana bu'uun achi buutee wajjumaan dhadhaa abidda bu'e ta'ani. Isaan lamaan boorsaan jalaa hatame isaa fi isheen eega faana fiiganii qabuu dadhabanii booda gama kootti galagalanii situ nu saamsise jechuun ana waan tokko quba harkaan qabne poolisaan na qabsiisanii mana hidhaatti na darbani. Yakkaan naatiin qabamee mana hidhaa seensifamuu kiyya. Poolisa kan na to'ates ta'e isaan biroo achi keessa jiran afaan Oromiffaa beekanii tasumaa waan dubbatan hin fakkaatu. Ani ilma baadiyyaati. Finfinne dhufuun kiyyaa obboleessa koo US irraa maatii dubbisuu gara biyyaa dhufee eega xiqqoo nu bira bubbulee booda garasitti deebi'uuf kan imalaa jiru gaggeessuuf ture. Kanan booleetti argame. Afaan Amaariffaas gurratti hin dhagaa malee dubbachuutti osoo kennaan guddaanuu naaf jiraatee tasuma afaan koo adda naaf hin buqqa'u. Poolisoonni isa naqabes dabalatee isaan mooraa sana keessa jiran muraasni walitti dacha'uun waa'ee koo walitti dubbatu. Baadiyyummaan kiyyaa wanta sirriitti narraa mul'atuuf yakka himatamaan jiruun kana akka dalaguutti leenjii isaan qabne waan narratti hubatan fakkaatu. Akkas waliin jedhaa qaasaanis walitti kolfu. Ilaali abbee mucaa baadiyyaa waa tokko hin beekne of afoo arganii dhimma itti bahani. Hundaafuu qorataa yakka biraa geessinu jedhanii na fudhatanii naan deemani. Eega kutaa qorataa yakkaa seensifameen booda poolisni yakka kiyya qoratu afaan Amaariffaan naan dubbachuun eegale. Afaan Amaaraa hin beeku jechuu barbaadeen mallattoon mataa koo gamaa gamana raasuun hubachiisuu yaale. Innis waan na hubate fakkaata. Badaas na hin rakkisne. Afaan Amaaraa wallaaluu kiyyatti na rakkisuu baatus eega ani Oromoo ta'uu koo baree fuula isaa natti geeddarate. Yakka himatamaa jiruun caalaa Oromoon ta'uun kiyyaa akka yakkamaa guddaatti na ilaalchisuus eegale.
qorataa yakkaa nama afaan Oromoo beeku eeganatti fidanii booda maqaadhumaaf hamma tokko na qorate. Akka yakkamtoota hannaan himatamanii mana adabaa keessa jiraniitti dabalamuun poolisaan ajajame. Amma yeroon galgalarraa sa'aatii 11 ta'eera. Laftis waan dhiyaa jirtuuf ariitiin hulaanarraa bananii yakkamtoota waliin akka mana tokko qubannu taasisanii. Ani jireenya kiyya keessatti mana hidhaa seenuu miti. Nama mana hidhaa seenii dhaqee dubbiseen hin beeku. Wanti hundi haaraa natti ta'ee mul'achuu eegale. Yakkamtoota mana adabaa kana keessa jiran sabaa fi sablammoota yoo ta'anis hundi isaaniitu afaan Amaariffaa dubbatu. Akkuma ani ol seeniin firaasha burkutaa'aa daaraa uffate tokko wanta lafa jalaa baafame fakkaatu na jalatti darbanii waan shaamaa naan jechuu eegalan. Afaanis waan hin beekneef ofirraan falmine. Gamni bakka hin galletti loluu jedhama mitiire dafii waan isaan jedhan darbadhuutii gadi taa'e ofiin jedhe. Harka koo gipha yookiin immoo kiisa kiyya keessa seensiseen qarshii 50 baaseen kenneef. Seetriyaa'ee seetriyaa'ee seetriyaa 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 seetriyaa'ee seetriyaa'ee seetriyaa. Eega xinnoo turree booda guyyaan waan dirqama itti kenname raawwatee halkaniin iddoo wal jijjiiruun ifaanis dukkanatti jijjiiramee lafti ni dukkanaa'e. Sana booda firaasha naaf kennan kanarra hirkachuuf hoggaan jedhu bookee tukaanii injiraanii fi tafkii duula qindaa'an irratti gaggeessuu eegalani. Bookee injiraan tafkii fi tukaaniin haaraa ta'uu kiyyaa kana inuma gammachuu waan qaban fakkaatu. Bakka jiranii wal dammaqsuun qubsuma firaasha koo godhataniiru. Isaan waliin lola piipii fi juuntaan jalqabe. Nan nyaattu si nyaadha, nan nyaattu si nan nyaadha. Maaliif na nyaatta? Maaliif si nyaanne? Situ mana koo dhufe ani mana kee hin dhufne jechuu walitti baanneerra. Raajiidha. Mana dhala namaaf ijaarame keessatti ilbiisni kan kooti jedhee yoo falmii si wajjin gaggeessu dhala namaatu ilbiisa ta'e moo ilbiisatu dhala namaa ta'e? Gaaffii jedhu nama keessatti uuma. Hidhattoota isaan kaaniif matta'aa kennanii fi ta'e hin beeku malee lolas taate wal gaarreeffannaan tokkos isaan jidduu hin jiru. Naguma isaaniitiin karra furafee kan haasa'us haasaa isaa of hooquun maleetti taasifata. Anaa nan rafa jechuuf isaan lola natti banan natti hin dhiisanii. Nama wajjin haasa'uuf namas taate afaan Amaaraa kanas waan hin beeku tokko waan hin qabneef filannoon koo isaanuma haasa'an tokko dhaggeeffachuu ta'e. Amaariffaa haasa'uu hin danda'u malee gurratti hamma tokko nan dhaga'a. Qalbiidhumaan isaan tokko dhaggeeffachuutti hin seeni. Warreen haasaa taasisan kana keessaa jarri lamaan takka waa'ee kootiis ni dubbatu. Naan waan dubbachuu barbaadan ni fakkaatu. Oromoo ta'uu kiyyas baraniiru. Garuu isaan waliin haasa'u. Akka fedhii hin qabne narraa hubatanii na dhiisuu filataniiru. Ani fedhii haasa'uu dhabee osoo hin taane afaan wallaaluu kiyyatu akka hin callisee taa'u na taasise. Akka dhalli Oromoo mana adabaa kana keessa nam tokkollee hin jirre irra deddeebi'anii dubbatu. Hanga ammaatti ilmi Oromoo tokkoyyuu yakka hannaan namni qabame as seensifamee hin jiru. Kana hoo maaltu as isa fidee jedhanii wal gaafatu. Namoota hammana baay'atan kana keessaa nama afaan koo beeku isattiin bohaaru kan garaa koon itti madhu nam tokkollee dhabuu kiyyatti ko'ummaan natti dhaga'amus dhalli Oromoo yakka hannaan himatamee hidhamuu dhabuu isaatti garuu baay'ee gammachuun qaba. Egaa silaayyuu nuti yakka guyyaa keessa raawwanneen kan adabamnu miti. Yakki keenyi yakka uumamaa qabna. Yakki uumamaa nuti jaarraa lamatti dhiyaatuuf ittiin adabamaa har'a geenye. Har'as ittuma adabamaa jirru eenyummaa keenya. Oromoo ta'uu keenya qofaatu yakka biyya diiguu ta'ee nu yakkisiisaa jira. Haaluma kana keessa osoo hin jiru takkaafillee ijji koo walitti osoo hin cufamin lafti ni bari'e. Lafti bari'ee eega ciree shayii tokkoo fi daabboo 2 wajjin nuuf laatame booda an gara mana abbaa murtii fudhatameen deeme. Ragaas waan irratti barbaadaniif isaan poolisaan kaleessa na qabani sana eeguuf xinnoo ni turame. Yeroo xiqqoo booda mucayyoon hattootaan kaleessa saamamtee turte sun yookiin immoo diyaaspooraan
Kophaa ishee as dhufte. Fuula isheerraa gaddatu mul'ata. Huccuus danuu ofirraan qabdu ture. Fooxaa xinnoo darbata iyyuu hin geenye takka mormatti marattee mataa ishee gadi cabsitee ijaan bakka ejjetaa ilaalaa gara buufata poolisiitti as seente. Manni murtii isaan kaleessa na qabsiisan sana kan eegaa tureef iyyataa fi ragaas irraa fudhachuuf ture. Eega isheen mooraa keessa galtee booda anaaf ishee gara mana murtiitti fudhatanii isheen himannaa narratti banuu fi ragaas narratti barbaaduu waan dandeessuuf fakkaatu onneen ishee baay'ee cabee waan jiruuf gadda lama keessa seentee yaadaan kuraaraa jirti. Gaddi tokko hattuudhaan kaleessa dafqa ishee dhabuu yoo ta'u inni biraa immoo kan nama gaddisiisu har'a jaalallee isheetu of biraa dhabuu isheeti. Akkuma ta'ettuu himannaa ishee narratti banuuf abbaa murticha fuulduraa qucu jettee teesse. Hidhiin ishee kaleessaa timaatima diimate fakkaatu sun har'aa dinnicha ammuma dachee keessaa bahe fakkaateera. Fuulli ishee kaleessa akka waraqaatti addaatu sun jijjiirameera. Filannoo biraan qabdu waan ta'eef himannaa ishee gara abbaa murtiitti dhiyeeffachuus jalqabde. Taatee kaleessa ishee mudate hunda fuuldura abbaa murtiitti lafa keesse. Himannaa isheen qofti gahaa waan hin turreef manni murtichaa ragaa qaama biroo akka irratti barbaaddattu himaniiruuf isheen namas taate lafa magaalaa Finfinnee kanarraa waan beektu tokko iyyuu hin qabdu. Namni isheen beektu jaalallee ishee kana qofaa ture. Amma kaa isayyoo biraa dhabuu isheeti. Ani yakka hannaatiin himatamaa ta'us yakka kana tasuma akka raawwanne gita of amanuuf abdii ofiif illaadha. Ofii koo akka nama yakka raawwateetti himatamaa jiru caalaa isheen rakkoo meeqarratti wal geesse tanaaf yaadda'uun eegale. Ani uumama kiyyaatti dhala namaa rakkatu callisee ilaaluu hin danda'u. Keessaafuu dhala Oromoo. Dhala Oromoo keessaallee isheen durba rakkattu mar'ummaan koo na waala. Eegan xiqqoo gaddee booda daqiiqaa muraasa heeyyama akka nuuf laataniif kadhee rakkoo mucayyoo kana mudataa jiru gadi fageenyaaf hubachuun murteesse. Ishee waameen bakka qophaa takkaatti waliin haasaa taasisuu jalqabne. Jalqaba irratti maqaa isheen gaafadhe. Akkas jechuun imimmaan coobsaa huhhudhamaa naan dubbachuu eegalte. Maqaan koo Gaaddisee Ayyaanaa jedhama. Bakki dhaloota koo lixa Oromiyaa Gimbiidha. Waggaa dheeraa biyya Arabaa jiraachaan ture. Akkuma nama kamiyyuu karaa sooshaal miidiyaan naman tokko waliin bare. Inni Oromoo jiddu galeessa kanaati. Maqaansaas Daani'el Raggaasaa jedhama. Eega qilleensarraan yeroo dheeraa wajjin jiraannee booda gara biyyaatti akkan galu waliin waliif galle. Wanta hin qabu hundumaa walitti qabadheen sassaabbadheen maallaqa of harkaa qabus walitti qabachuun kaleessa buufata xiyyaaraa booleen bu'e. Anas ta'e inni qaamaan guyyaa takkas wal agarree hin beeknu. Nuyi wal agarree walitti maramneen quufiiniitii akkuma atuu agarte sana kan maallaqni koo fudhatame. Kaleessa eega si'ii poolisiin qabsiisnee achirraa deemnee lafti halkanaa'ee jennaan mana siree tokko Daani'el jaalallee koo wajjin qabannee bulle. Ganama akkuma lafti bariiteen garanatti imaluuf jennee meeshaa koo guddaa waan ta'eef ittiin deemuun nutti toluu dhabnaan bakka tokko geesseen deebi'a jedhee na biraa deeme. Siim kaardii biyya keenyaa waan hin qabneef bilbilee hubachuu hin dandeenye. Bilbila namaatiinis yoo irratti yaalu bilbilli isaa cufaa jedha. Hoteela siree qabannee bullee afoo ta'ee eegee dhufuusaa dhabeetiin bakka kana tarii ni dhufa laata jedheen gara kanaatti gore. As hoggaan dhufus bakka kana hin jiru. Amma kunoo maallaqa meeshaa kootii nama tokkichan beekus of biraa dhabeen jira. Akka muka damee fi baala hin qabnee qobaatti hafeera. Harka koolla bilbila kana qofaatu jira. Waan tokko hin qabu. Jettee moobaayila ishee natti argisiiste. Jabaadhu jedheen jajjabeessuuf nan yaale. Haa ta'utii garuu isheen irra deddeebitee hammeenya irratti dalagame kana of keessa deddeebisaa gaabbiin quba of nyaata. Daanii koo suma tokkas na godhee dhuguma. Ani siif jecha maatii koon adda citee nama kaayyoo hin qabne siif jecha fakkaadhee gorsa hiriyoota koo gurrarraa cufadhee si amanee jaalala qeequ qofaaf waa hunda koo laadhee ati garuu maallaqa koo kanattuun saamame si yaachisee naaf barbaaduun hafeetu atumtuu deebitee meeshaa kootis fudhattee karaa maqxee osoon ilmoo dhala namaarraa akka addaatti si ilaalu osoo akka ilmoo dhabaan argametti jaalalaan si kunuunfadhu bineensa bosonaa natti taate bineensi bosonaatu bineensa akka ofii waliin
walitti gurmuu ta'ee diina ofirraa faccisa malee deebi'ee ofii isaatii waliin cimiin ani homaa siiniin jedhu waaqti qofaa waan hojii keessiif haalaadha jettee imimmaan akka rooba birraa kan sagalee hin qabne maddii isheerraan gadi dhangalaasaa harka lamaaniin mataa ishee qabatte akka nama maraatu wayis ta'a natti dubbatte. Gaaddisee maaloo akkanan ta'in wanta hoddaa kan dursu lubbuudha. Ati xunnaatu lubbuun jirta. Fayyaa guutus qabda. Gochi sirratti raawwatame qalbii akka nama cabsu nan beeka. Ta'uyyuu wanti ta'ame ta'ameera. Of dhibbistee ammaa booda gaabbiidhaan wanti ati of duuba deebistu tokko iyyuu hin jiru. Miidhamni kee hammam si yaachisus kan darbe dhiistee kan fuulduraaf mala dhawatuutu sirra jiraata. Ani silaa si gargaaruu nan danda'an ture. Osoo ani qomoon kee cinaa kee jiru tasuma gonkumaayyuu rakkadha. Garuu maalan godha. Ofii kiyyaa'uu cubbuun hidhame kunoo mooraa adabaa keessan jira. Wanti ani guddaan siif qoodu jiraadhu baatus akka gara mana maatii keetti galtu nan taasisa. Hodhu kana qabadhu jechuun qarshii 1,000 kiisii kiyya keessaa baasee laadheef. Hanga kanaatti si fayyaduu baatus gaaf tokko si fayyadittiin jedhees qubeelaa quba koorra jiru kan warqeerraa hojjetamte isa obboleessi koo Ameerikaarraa akka kennaatti doolaara 1,500 fidee ofirraa baaseen shaanacha ishee qabee ofitti as dhiyeesseen harka ishee keessa buuse. Ani kanan kana godhaafii jiru qabaadhee osoo hin taane ofii koo rakkadhee hamma danda'ame ishee rakkoo oolchuuf ture. Harka ishee lamaaniin maddii qabachaa ija ishee naaraan haguugdee imimmaan cololiisaa. Kana hunda naaf laattee atoo mana hidhaa keessa jirtaa maaltu siif hafaa? Anaan jette. Rakkoon qabu maallaqa danuutu anaaf hafe jedheen isheetti dubbadhe. Qarshii danuu qabaachuu kan hin himeef akka isheen maallaqaan kenneefii jiru kana na harkatti hin dinneef malee kiisii koo keessatti qarshii 200 qofaatu hafe. Quba ishee akeektuu afaan kaawwatte akka nama yeella'aa ta'a. Dhiifama maqaa keetis hin barree eenyu jedhamtaa? Yeroo isheen naan jettu anis gaaffii isheef deebisuuf jedheen anillee maqaan koo Abdii Sa'idiin jedhama. Kan ittiin dhaladhe Arsii Shaashamanneedha jedhee otoo haasaa koo hin xumuriin yeroon nuuf kenname waan darbaa jiruuf poolisiin na waame. Kutaa lammaffaan itti fufaa. Asoosama hidda Oromummaa barreessaan Abdii Sa'iid. Yooyyaa shamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aallee gaaffii keessan deebisuuf asoosamaan isiniif dhiyaadheera. Asoosama baay'ee ajaa'iba ta'ee fi hedduu nama barsiisu hidda Oromummaa jedhu barreessaan Abdii Sa'iid nuuf erge isiniif dubbisaan jira. Obboleessa keenya Abdii Sa'iid guddaa galatoomisin jechaa hanga xumura asoosama kanaatti akkana hordoftan kabajaan isin gaafachaa laayikii fi sheer gochuun akkana deeggartan akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa. Asoosama seenaa jaalalaa fi xalayaa jaalalaa yoo qabaattan nuuf qoodaa jechaa guyyaa borii kutaa lammaffaa asoosama kanaan hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.